har'a mana keenya keessatti karaa salphaa ta'een fayyaa keenya akkaataatti hordofnuun isin qabadhee dhiyaadheera. Xinnoo isheen wajjin tura. Meeshaan kun BP kaaf jedhama. Kun kan gargaaru dhiibbaa dhiigaa keenya itti ilaaluuf nu gargaara. Akkasumas pulse rate keenya itti ilaaluuf nu gargaara. Kanaaf karaa salphaa ta'een mana keessan keessa teessanii dhiibbaa dhiigaa keessan hordofuu ni dandeessu. Pulse rate keessanis hordofuu ni dandeessu. Akkaataa isaa isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti waan isin gochuu qabdanii osoo hin ilaaliin dura daqiiqaa 5 teessanii boqochuu qabdu. Kun namni isin ilaaluu danda'a yookaan immoo ofii keessanis of ilaaluu dandeessu. Gaafa teessan immoo miila keessan crossing godhina diriirsaatii seeraan taa'aa. Achi xiqqoo ishee hirkadhaa. Akkasitti relax godhaa. Buna dhuddaniitu taanaan turaatii of ilaalaa. Akkuma buna dhuddanii of hin ilaalina. Kaafi kana harka korrattiin godhaa. Kunsaa akkas gadi ta'uu qaba. Tiyuubiin isaa kun akkas gadi ta'u. Kuni baay'ee sin qabu hin qabu. Xinnoo ishee harka keessanii fi kaafii sana gidduu ispeesii wayii jiraachuu qaba. Achi akkasitiin goonee kan cufu. Harkeenya akkasitiin keenyee isinitti mul'achaa jira. Ishee gidduu kana piras goona jechuudha. Yeroo ilaalamtan immoo hin dubbatinaa callisaa. Isinitti agarsiisuuf hin dubbachaa jira malee hin dubbatamu yeroo akkasii callisuu qabdu. Achi inni kanatti buuna jechuudha. Inni gubbaa 500, inni jalaa 69. Kana ilaaltanii akkanatti dhiibbaa dhiigaa keessanii manatti hordofuu dandeessu. Maaliif dhiibbaa dhiigaa keenya hordofnaa yoo jennee dhiibbaan dhiigaa dhibee silent killer kan jedhamu keessaa isa tokkodha. Too baay'ee hin qabu kan baruu dandeenyu meeshaa kanaan blood pressure kanaan of ilaalleedha kan baruu dandeenyu. Ammoo dhiibbaan dhiigaa normaalidha kan jennu inni gubbaa yookaan systolic blood pressure kan jennu eessiidhaan kaatii. Isheen kun yeroo 90 amma 120 gidduutti jirudha. Inni jala immoo ishee kan diastolic kan jennu inni jala immoo yeroo 60 hanga 80tti jirudha. So kanaan dhiibbaa dhiigaa keenya manatti hordofuu dandeenya. Dhiibbaan dhiigaa ka'eera kan jennu akka guideline biyya keenyaatti inni gubbaa inni systolic kun 140 ol yeroo ta'udha. Inni jalaa immoo 90 ol yeroo ta'udha. Meeshaa kana barbaaddu taanaan ana biraatii argachuu dandeessu. Inbox naa godhaa. Karaan biraa immoo bilillee store kan jedhu akkaawuntii sana deemtanii achirratti bilbiltanii communicate gochuu dandeessu. Karaa kanaan meeshaa kana argachuu dandeessu. Galatooma.